Asamaari kafuunee hordoftoota YouTube yoo jalatti argamtan hundumti keessanuu bakka jirtanii fi kallattii jirtanitti nageenyi Waaqayyoo dachaa dabalee isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Obboleettiin koo taakkatu mudannoo maaltu si mudate yeroo biyya kana dhuftu jettee na gaafatti jirti. Mudannoon mudate waan nama rifachiisu wanta badaa nama rifachiisu ani yeroo sanitti badaa rifadhee jira. Anna wanta namudate immoo faarfannaa kanaan booda isinitti nima dhiqqu faarfannaan isin affeera isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa maaltu nama mudate isinitti fakkaate akka nama kamiyyuu xiyyaara yaabbadheen gara Dubaayii dhufe. Mudannoon kiyyas yeroo jalqabaatii fi xiyyaara keessatti yeroo biyya kana dhufu deemnee karaa walakkaarra yoo geenyu jechuun gara Dubaayiitti yeroo isin jechuudha. Dhiyaannu jechuudha. Innaa xiyyaara nuun urgufamuu jalqabe. Warroonni xiyyaara keessatti hojjetanis jechuun warroonni namoota tajaajilanis hin jiru. Isaanis walii gadi fiffiiguu jalqabanii uummanni achi keessa jiranis akka amantaa ofiitiin iyyuu jalqaban hundumtuu jechuudha. Innaa anaaf immoo yeroo jalqabaati biyyaa ba'uun kootis yeroo jalqabaati. Yeroo jalqabaa xiyyaara yaabbadhe yeroo jalqabaa xiyyaarri namaan urgufamuun amma akka nama rifachiisu isiniif galadhee yaada. Yeroo kanatti nama sadii xiyyaa bootaa tokko irra teenya nama sadii teenya. Ana biraan kan ta'an haadha manaatii fi abbaa manaati. Abbaan haati manaa gara xiyyaaraatti itti haante teechi. Abbaan manaa nu jidduu ta'anii qarqararran taa'e jechuudha. Akka wanna itti murametti kan nu teechisan jechuudha. Amma badaa rifadhee akka malee rifadhe jechuudha. Rifaatu yaa Rabbi yeroo jalqabaatiif biyyaa ba'ee bootaan ba'ee osoo hin ga'in maatii koorraallee ba'ee jidduu kanatti xiyyaarri na ajjeesa bakka du'uu kiyyaa miti jedhee baay'ee tokko rifadhe badaa rifadhe.
ani yeroo xiyyaarri naan urgufamu san edda namicha warra qabeen jira jechuudha. Rifaatu irraan kan ka'e namicha fudhee qabee jira bakka humnaan qabu hundumaan namicha irratti rarra'ee jira jechuudha. Waan namichatti rarra'e waan itti rarra'e bichaan beeku rarra'ee jira. Amma xiyyaarri amma nuun urgufamee bakka xiyyaarri illee tasgabbaa'ee hojjettoonni illee uummata warra achi keessaa iyyanii hundumaa tasgabbeessanii ani yeroo kana ijaan tunuuffadhee jira. Amma aga tasgabboofne yoon taragaagee bakka diqqooshii jedhee yoon allaalu namicha warraanii humnaan qabuun carqii isaa hudhee qabeen jira namicha waxxaree jechuudha. Kan xiyyaarri na urgufirra kan namicha nama hudhee qabeetu na rifachiise. Rifaatuu lama natti ta'e. Innaa dhugaan siniin jedha. Rifaatuun yoo san rifadhe bakka xiyyaara irraa gabuun illee rifaatuun ana gannan dhiifne ijoolleen kanuma deemte ilaalaa deema malee nafti kiyya bakka of na wallaalee jira. Of nan beeku ture badaan rifadhee waan hin jiruuf jechuudha. Amma akkasumatti buunee wanta hundumaa dabarree bootaa itti taa'aniitu warra dhufanii si fuudhantu jira. Diqqoo ishee achi teenyaan lubbuun diqqoo gamna jetti natti deebite. Amma achi teenyee warroonni nu fuudhanii dhufanii warroonni biiroo nu fuudhanii mana isaaniitti nu geessanii aga mana isaaniitti geessan akkamitti dhuftanii jedhanii yoo isaan nu gaafatan ani yoo isaan na dubbisan dubbachuu dhiitti zim jedhee ilaalee ija keessa baqqaanii beeku waan bicha badaan nan danazazee jira rafti koo hundumtuu na danazazee jira jechuudha. Amma achi indubbattuu tuni oduu dadhabnaa minaan jedhu waan isaan naan jedhan kanas si'uma jedhee ilaalaan jechuudha. Ganamiitu maali siraatii hin dubbattuu galgala yoo si dubbisnu ati hin dubbattuu jedhanii na gaafatan. Ambar xiyyaarri akkana ta'e badaan rifadhee xiyyaarri akka malee nuun urgufame yeroo jalqabaatiif akkan dhufee hin beektu xiyyaara yaabdhee hin beeku kan yaabbadhe naan urgufame kan na urgufame irra immoo namicha warraa fuudhee hin qabe waan baay'ee na mudatee kanaaf rifadhee goggogee nafti kiyya ofitti nan jiru. Kanaaf asin jalaa dubbachuu dideen jedheen. Innaa dhugaa rabbiin siniin jedhaagaa torbee tokko nafti kiyya bakka of nan beekne dhugaan siniin jedha sammuun kiyya keessa yeroo rifadhu sawwaatu waan ta'uun beeku hagan namummaa kootti deebi'uuf yeroo baay'ee natti fudhatee siniin jedha. Mudannoo na mudatee isa jalqabaatiif biyyaa ba'ee isaa kana. Namni mudannoon biyya namaa immoo hin dhumatu mana namaa keessa namni hojjetu namni biyyaa ba'ee keessattuu namni jalqabaaf biyyaa ba'ee mudannoo baay'ee qaba. Maatii kee yeroo jalqabaatiif gattee biraa baate yaaddeetu dhugaa gadduutu jira boo'utu jira. Afaan warraa yoo wallaalte waan baay'eetu nama mudataa biyya namaa kana keessatti waaqayyo immoo nu gargaaree harka keenya nu qabee har'aan nu ga'ee jira. Kan muruutillee isumatu beekas siniin jedha hordoftoota kiyya. Warri YouTube kiyya immoo subscribe naan godhan like share subscribe naaf godhaa asumaan na jajjabeessaa siniin jedha. Bye.